walillahil asmaa'ul husna allaha fi maqaalee gaggaaritu jira fad'uuhu bihaa isii gaggaarii taate sana yaama jedheet kun maqaalee sana lakkaa'u asmaa'ul husnaan as dhufeet maqaalee hunda baana bar maqaalee gaggaarii jedhe jumla mabbira dabra hunda baana bar hunda san keessa rabbi jira siin jechuu jira akka walii gal kokottu fad'uu bihaan tana hunda baana moo keessaa qophi ati barama keessaa foo'eeti keessaa foo'ee akkati jechaa jirtu ragaan bakka kanan siisirree soora addi beeran hundi maqaalee rabbiin dunu gaggaariidhaan siin jeebar maqaalee amma rabbi hadiisa gaggaarii Muhammad jettu kana keessa ila Muhammad bayaan Ar-Rahman ila Ar-Rahman Ar-Rahim الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب جدي كلكاي كنين كيس ربي كجرو جراسين ججاجر نبي تاون دسا ni jira ربي كجرو jira ربي كجرو ناباس سرت ربي جچون هيكني اسا كنا جنة ولي غلا بركاتي okay luha oy arabi karate mi la age fadu la nahu beita mantakan ni beita mantikan beku sheikh balagan ni beita imbeku okay beito imbeku okay idafa je echo agese imbeku sagaltami sagal kana keessa rabbi kajedhu jiraasiin jechaa jira maalin jedheen si magaarin beeku jette nama gartee luqa arabiidhaan beekne wajji kamitti haasawna alluga arabaa si barsiisan jenne bar maqaalee sagaltamii sagal barreeffame san keessa rabbi kajedhu jiraasiin jechaa jira yoo husnaan jenne goleeso arrafu min asmaa'il husnaa dhaabar isintu kaawwatee beek laa dhaggeeffa dhugaa sagaltamii sagalii dhaabee isintu kaayee miti ana miti obbolees yaa reefun tana qur'aana walillaahi al-asmaa'ul husnaan ar-rabbu jechi rabbiin qooqaa'u rabbiin mina asmaa'illaahi al-husnaa asmaalee rabbii gaggaarii irraa immoo gaggaarii miti koy ammallee sitti argisiisa istanni shuwayya bro waajin asirreessime naasirreessi madlula isaadhaa yoo fahamteere koy kakkamin si godhare koy ela mee arabii fakana laaleeti asmaa'ul husnaa jedha gubbaa irratti 99 name of Allah jedha ingiliffaan illee gubbaa irratti asmaa'ul husnaa jedha ati isaa fuutee itti naa dabaluufi har'aan tana beeka akka jedhu kana dhugaa keessatti jira wansi gaafadha rabbiin maqaa 99 qofa qaba anatu kaa'e warra keessan tukaa'e ulamaa keessan tukaa'e warra keessan tukaa'e jein akkatti hadiisa keessatti dubbatame laal keessaan nabi Muhammad haanuu fi ibsan malee rabbiin maqaa kana qofa qablaa nuqsa lakkoolee waan warri keessan gaafa barreessee asirratti asmaan kana jedhee 99 kaa'u rabbiin keessa galchumaa Allah hafi rabbiin garaagarummaa maal as keessa iyyuu jiru eessaa fiddee walitti fiddaati. Goobana wallahi asmatti qabamtaati garaagarummaa rabbiiti Allahaadha maal Allahaan hiikan qabu rabbi jechuun gooftaa jechuu akka arabiffaatti Allahaan hiikan qabu akka yoo ati deemte illee hin baatuun harkaallee Allahaan hiikan qabu Allahaan hiikan qabu rabbi ammoo gooftaa jechuu Allahaan hiikan qabu yes Allahaan hiikan qabu hiikni Allah maali Allah jechuu hiikni Allah maali hin qabu hiikan natti mika bar garaagarummaan isaa maaliin siin jeer tokko miti Allahi wa rabbi tokko miti naadii bisigaatan yoo kanan beeyna anaatiitu garaagarummaa maal akka itti garaagarummaa qabaatu jalqaba maqaalee Allah keessa iyyuu rabbi ka jedhu hin jiru jalqaba lammaffaatti immoo rabbiin yookaan Allahan rabbi gaafa jedhame gooftatti hiikama loorditti hiikama waan taateef
Kanaafuu maqaaleen Allaha 99 malee maqaalee Rabbiitu 99 miti. Rabbiin kunuu maqaalee Allaha san keessa jira akka isin jettanii. Ammati naani be ammati naafi hinimtu. Maal siima obboleessoo? Waan hin jirre isaa fuudhee siimas keessa hin jiru. Garaagarummaan Allahaati fi la garaagarummaan Allahaati fi garaagarummaan Rabbiidha maaliin sin jeera. Intala hin deenne ilma isiitti maqaa baasuu dandeetti. Dubartiin osoo hin dahin ilma hin deennetti maqaa baastee yaamuu dandeetti. Yoon beenan si deemu. Lakki ilma hin dhalannetti maqaa baasattee ilmi kiyya maqaa abalu jechuu danda'a. La obboleessa waan hin beekne la yoo hin beekne siifan himaa dhaggeeffadhu anaas. Lakki Muhammad Bayaan yoo 99 kana keessa jiraate hiikni Allaha ila dhaga'igaa. Hiikni isaa maqaa 99 keessa. Irrattan siiqi jibsiisa dhabbadha. Allahan hiikan qabu naan jette. Asmarrattan nama 500 kanarratti siiqi jibsiisa. Dhaggeeffadhu ishee. Allaha jechuun maal jechuun? Naani dhageessaami. Inni dhagaa. Yaabaleessu yoo kan na dhageessu taate na dhaggeeffadhu. Si dhaga'u jira. Yoo wal dhaggeeffataa deemne irra bareeda. Walitti iyyaa ooluun faayidaa bu'aa nuuf hin qabdu. Dhaggeeffadhu. Yoo hin beekne naasii fi maa dhaggeeffadhu. Atamma jechi Allah ajajoo kuni hiika isaan qabu jette nama 500 irratti akkas jettanii. 5,000 illee haa ta'u hiikni Allaha maali? Barsiifni muudii maa dhaggeeffadhu gaa wayii maal taate isaa? Maal taate obboleessoo? Obboleessi keenya Allaha jechi jaamu kuni hiikan qabu je. Allaha jechuun haqaan gabbaramaan ka ibaadaa haqa godhatu jechaadha. Obboleessoo Allaha jechuun haqaan gabbaramaan ka ibaadaa haqa godhatu jechaadha. Lammaffaan yeroo reebuun tanaatu ani. Arabiin ni beeytaa'ii yeroon siin jedhu kana dhaggeeffadhu. Maaliif Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jechi Allah jechuun maqaa Rabbiiti. Dhaggeeffadhu. Maqaa Rabbii keenyaati. Allah kana Rabbii malee namni maqaa ofiin gartee yaamee hin jiru jecha Allah kana. Rabbumaatiittu maqaa kana ofii yaame. Allah jechuun haqaan gabbaramaan ka ibaadaa haqa godhatu jechaadha. Khaybadaa haqa godhate jechaadha ishiin tun. Lammaffaa Allahan tuni lafzul jalaalaa jedhaniin. Aariful ma'aarif. Dhaggeeffadhu gaabbareessa dhaggeeffadhu. Rabbi jechuun hiikni isaa maal jechuudha? Achiin fidima waajii achii miti achii miti. Maashaallah sanis siifa namaa obsigaa hayyee obsaa gaa siifa namaa obsi siifa namaa. Na waliin haasaa Allah kanan siif ibsaa qoy gaa namni na dhufnaan callisee irra naaf deebi'ee. Goobana hayyee Allah kanan siif ibsaa na dhaggeeffadhu gaabbu. Namatu na dhufnaan ofirraa cufe waan ati haasofte hin dhageenye irra naa deebi'ii siin jedhe maal balleesse. Hayyee dhaggeeffadhu. Allah jechuun maqaa Rabbii keenyaati. Allah kana Rabbii malee namni maqaa ofiin gartee kan yaame hin jiru. Rabbuma qofatu ofii yaame. Allah jechuun haqaan gabbaramaan ka ibaadaa haqa godhu. Muhammad Bayaan. Rabbii jechaadha. Bayaan. Allah jechuun ka haqa ibaadaa haqa godhatu jechaadha. Isa haqaan gabbaramu. Billahi alayka sheekh. Alayka baafin natti qabin hiikkaadha hiikkaa. Billahi alayka siin jechaa jira. Na dhagahi dura sitti maa. Allahan obsi yaame si dadhabee bar. Amma Rahmaan jechuun hiika qabaa, Rahiim jechuun hiika qabaa, Mannaan jechuun hiika qabaa. Allah jechuun maalidha hiikkaan isaa? Waajii sa'aatii daqiiqaan nu qabi akkas malee wajjin hin dandeenyu. Waa'ee kana irratti waajii daqiiqaa nuuf qabi. Ila Muhammad Bayaan waan siin jedhaaru na dhagaye. Allahan ibaadaa haqa godhateen kaaraakterii. Hiikni Allah jedhu maali? Hiika si gaafadhe ati ammoo ibaadaa isaa natti. Hojii isaa sin gaafanne. Ka ibadaa haqa godhatee ka dachiif samii uume kana sin gaafanneen. Hiikni Allah Rahmaan jechuun hiika qabaa sin jedhu. Jabbaar jechuun hiika qabaa jedhu.
Nu dhiisin jennee atan isin dhiise. Baay'ee ati sa'aatii daqiiqaan nuuf kabajamuu qabdu. Ani isin dhiiseera. Haasa'e. Daqiiqaan haa nuuf qabamtu yoo Daqiiqaa miti haasaa kan kee yoo sirreeffatte akkuma jirutti si wajjin haasaa. Hojii isaanatti hin himiniiti hiika maqaa isaanatti himi hiika Allahanatti himi malee hojii isaan sin gaafanneen. obboleessa oot waliin haasa'uu hin dandeenye re. Rahmaan maqaa Allahaati himi. Bayaan. Hin dhageessaami. Rahmaan maqaa Allahaati himi. Hin dhagaa. Okay. Rahmaan maqaa Allahaa yoo taate Allah jechuun hiikaan maali? Rahmaan jechuun ammoo mararfataa jechuu. Okay, laalo goobana na wajjin haasa'uun ni feeta. Ayee daqiiqaa sadi nu qaba. Atumti kallatti maanaa see daqiiqaan sadii uumaan barbaachisu jalqaba Allah jechuun hiikaa isaa maali? Daqiiqaa bakka hayyee hanganan dubbadhu natti hin banatin ishiyaa. طيب يو الجلي يا ولا ما له بوليس وزا مالتا كمنتو ولي بيبي بنا مالتا فيديو أدي سباي Ilaa mee barsiisaa jiruun. أنا فيديو نمبر أدا دقيقة نوكابا إيشي Mee akkasaa godhu Muhammed Bayyaan. Mee daqiiqaatti deebisuu dandeenya. واجي سجله كان كيلو فوري دقيقة نوني كابدا Amma nagaamu. Nagaamu. إيه سما سما سي الرئيسة Ayyee amma barsiisaa jiruun jirtu. Ani jira. دقيقة سدي نوكابي Qoy mee viidiyoon baha jedhee haa ba'u viidiyoo si danda'e haa ba'u dhimma irraa hin qabnu. Garuu daqiiqaan ni jedhu kun amma naa galuu dide. Isinii hiika Allahanatti ni jedhu. دقيقة أنا كابم رقم كاب Ayyee mee barsiisaa jiruun daqiiqaa lama laadhaa fi kaameraa kana deeffadhaa yoo tole. أسبوعين كاميرا أسدين Isbayyanii ayi ustaad Muhammed Bayyaan. In baqataaraa wayii argite moo? Ati deeffadhaa kaameraa keessan yoos baay'atu ta'e barsiisa. أسبوعين جينجا Isaan hundufu isaan hundufu. أنا كفا بنات أنا فداني جون بنا أسبوعين Eegi maal taate obboleessoo? Sirreeffachaa jiru malee isaan nama dhugatu miti tasgabbaa'ee Bayyaan. Mee barsiisaa jiru gaaffii keessan gaafadhaati daqiiqaa lama laanne ragaa ajjinaa دقيقة لا ولد لا نوتي نما بودا لا isin hundunu nama gartee waa walirraa hooqaa haqa Wanni walii naa waa deebisuu didee kaameraa Daqiiqaa walii qabu kaameraan barsiisa galagalcha naa zooruu didee kaameraan galagaluu fi viidiyootu Muhammad kaameraa amma deebi'e. amma sirratti dhaaftu. okay baname akkana Mee walii galaa isin barsiisa mee walii ustaas Bayyaan mee walii galaa mee ol bardaa. daqiiqa Mee jalqaba bayaan kiyya wanni si gaafachuu jiru. daqiiqaa goobana Dhagaye. Haal duree buufannee kaanee daqiiqatti dabarra. Walillaahi asmaa'ul husnaa jechuun Allahaaf maqaalee gaggaariitu jira jedhaan. waan fardi ammaa tana la please fardi ammaa tanarraa hin deebinu garaagarummaa Hin rabbi deebitu. Allah kanan si deebisi Garaagarummaa fi garaagarummaa deemuu no awo please rabbi Maama Bayaan. la bakka kana qas jira bakka tanatti naas si deebisaa dhaabbadhu yoo Allah kanaa fi rabbii kanan si deebisaa daqiiqaa sadi nuu qaba Waan hin jirre kan goote naa ibsita. Waan hin jirre hoggaasan agarta gaa daqiiqan nuuf haa qabamu bileesoo maal taate isa haqa hin feetu haqan feetu isa arguu jirtu kana irra dhaabbadhu. Isa arguu jirtu kana keessa rabbi ka jedhu yoo naa fidde laalan kitaaba googilillee miti laalan maktabaa keessa jira bareedu. googilillee mitan Maarri kiyya googiliin haa taa'u. Googiliin haa taa'u. Maqaalee 99 san keessatti yoo rabbiin fidde rabbii fi Allah adda addummaa isaa na gaafata. daqiiqaa nuuf qabuun ni hayyamta Shan illee haa ta'u warra rakkoon qabu.
wanni siin jechuu jiru Daqiiqaan- maqaalee 99 kana keessaa fiddee adda addummaan isaa maal jettee na gaafata. Goobana daqiiqaan nuuf haa qabamu. Daqiiqaan nuuf qabi. Naa qabi. Ibrahim cufume video kan. Cufume Ibrahim. Distract godha waan ta'eef galatoom Ibrahim nu cufadhu video. Kaameraan nu cufa warra kaan. Narratti naaf qabi. Eeyyee. Mee tasgabbaa yaal tokko ustaas bayyaa mee wal hubannaa. Mee barsiisaa joon. Daqiiqaa iyyuu hin qabne rakkoon hin jiru. Maal ibsu akka barbaaddu dubbadhuuti ustaas bayyaan ergasii booda daqiiqaa meeqa akka barbaaddu natti himi. Barsiisaa joon immoo lakkii kana miti gaaffii yoo jedhan isaan immoo yaada isaanii ka'anii daqiiqaatti ergasii deebina. Ela mee barsiisaa joon al tokko ustaas bayyaan barsiisaa joon maal gaafattani ustaas bayyaan immoo maal deebisuudha ergasii daqiiqaa qabna. Thank you. Wala hubannu. Wanti an gaafadhe Ustaas bayyaan wayya mirga kee eega mana kana keessatti. yaa Mirga kee eega mana kana keessattis. Lachuu keessa walqixxee haasoftu. Itti bu'aa barsiisaa joon. Mee maal wanti an gaafadhe Qur'aanni walumaa galatti lakkaa'ee Allahaan maqaalee 99 maannoo maqaalee gaggaarii qabaa jedha. Maqaalee gaggaarii saniin Allaha waamaa jedha. Maqaalee gaggaarii ittiin Allaha waaman jedhee 99 kaa'ate warri. Quraana injiin hadiisa keessatti jee malee dhiifama. Boleessa warra kaatee jedha walumaa galatti jechuu jira beeki. Warri kabaarummaan kaawwate Inni waa'ee rabbiidhaa dubbatee jira. Hadiisa keessatti jee malee gaafiin sii sirreessa. bayyaan Gaafiin sii sirreessa goobana. yeroo kira sirreessi taa'e eegi al tokko jiran dubbatina yeroo kira sirreessi Laala quraana keessatti jechi rabbi jaa'u ni jira. Hadiisa keessatti maqaan 99 nabi Muhammad dubbatanii jechi rabbi jaa'u ni jira je'i malee quraana keessatti akka walii galaatti gaaffee afaaniin kaa'in itti ufaas maarree fakkeenyaaf sheeka yoo akka isin laaffisetti diddan anmee warra hadiisan fudhannee siin jedha ofii kiyyaan fakkeenyaaf akka islaamatti sifaan haasaya. An hadiisan fudhu qur'aana keessaa maqaalee 99 naa fidiyoo siin jedhe naa fiddaa. Maqaan rabbii baraan jalqabumaan siime 99 qofaa mitiin siin jee barbade. Ani 99 hadiisni barreesse kana iyyuu naa fiddaa siin jedha qur'aana keessaa hin fiddu waan taateefi hadiisa keessatti 99 kaa'anii 99 san ila bayaan gaaffii tiyya sirreessis jalaa. Kanummaan hadiisaa kun barachirraa fuudhamee bar gobana. Meeshii gaaffii tante lafa kaayyadhu daqiiqa. Gaaffii lafa kaayyadha. Dabarraa gaaffii ta'e. Gaaffii tiyya lafa kaayyadha. sinaa eebbisu akkas wayya Okay, yeah. Thank you. Walillahil asmaa'ul husna. Allahaaf maqaalee gaggaariitu jira. Fad'uuhu biha is iyyaama maqaalee gaggaarii san iyyaamaa jedhe. Maqaalee gaggaarii kana warri hadiisaa 99 baase. 99 baasan tana keessa rabbiin jiru. Rabbi ka jedhu achi keessaa naa fidiidha gaafiin tiyya malee hiikni isaa kana jechuu biraan geenne gaafiin tiyya tana. Fitadhe. daqiiqaa meeqa barbaadda bayyaan kanarratti Daqiiqaa 5 nuu qaba. Maal ittiin goonu? marii miti yooma Marii miti bara. deebiidhaan otoo marii ta'e Gaafiif deebii. inneeratu bayyaan Daqiiqaa nuu qaba. Daqiiqaa nuu. Anin dubbadhu jalqaba maqaalee kana keessatti rabbiin naa fidiitii hiika rabbii irratti daqiiqaa 3 fudhadhu. Qabamaadhaa isin jenne please daqiiqaan nuuf haa qabamu daqiiqaan nuuf haa qabamu waliin haasa'uunaa miti. ishiin qabnaa Waan haasa'uunaa keessatti barsiisaa jiru dura gaarii dubbatu ta'e isinii daqiiqaa 5 qabdu haa ta'u Daqiiqaa 3 sadii wayyuu bayyaan afur godhu. sitti kenne bar deebii naa kenni hangaafii gaafadhe ati daqiiqaa 3 fudhadhuutii hiika isaa naa ibsi. Hin dubbadhu kunoo. Daqiiqaa meeqan naa qabdan. wayi siin qabaa na eegi yeroon qophaa jiru itti fuftaa na eegal tokko daqiiqaa 3 si gaa 3 wayyuu dheeraa ta'u ni kaan hin dheerataa nu shan Suliyyuu hin guddata. Daqiiqaa afur naa qabu. Afur qabi. barsiisaa jiru afuruman qabaa fi dhiisaa isinis afur dubbattu soke maaliif waan daqiiqaa qabu isaan fakkaata waan ta'eef afurin godhaaf rakkoon hin jiru na eegi yeroo sitti yeroon qophaa yeroon itti fiirituuf ta'an sirreeffadhaa silaa kun Okay, yeah. Obboleessa keenya naa qabdanii.
Itama fa. Tole tole. Bila sirreeffataara laan si haa qabu. Boo. Okay, yeah. Kaya kamera agarsiisaa tokko agarsiisaa yoo deeme malee situ fakkaata tokko viidiyoo irraa galagalchiiti agarsiisa. Hin mul'ataa kun ilaa daqiiqaa afur akka ta'e hin mul'ataa afur afurtamii afur duraa godhe garuu rakkoon qabu miti. Mutaa bayyaan afur afurtamii afur jechuudha sekeendii afurtamii afur. Daqiiqa afur ni ta'a. Darbee jira afur irrayyuu itti fufi laam itti fufi. Ilaalladhu itti fufi laam. Ayya obboleessa keenya goobanaan gaaffii inni naaf dhiyeesse hadiisa keessatti maqaaleen rabbi dura ayaa inni qare ayata walillaahi al-asmaa'ul husnaa fad'uu bihaa rabbiidhaan maqaalee gaggaariidhaatiitu jira allahaadhaan maqaalee gaggaariitu jira ishii gaggaarii saniin kadhadhaadhaa rabbii keessan hoggaa kana yoo rabbiin maqaan rabbii hundinuu gaggaariidha tafokkina qabdu tokkollee nu hin jirtu jecha hadiisa keessatti ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam 99 san nu haa dubbatanii malee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala maqaa 99 qofa irratti hin dhaabbatu laa nuqsii lahu isaaf lakkoonee fixuu hin dandeenyu maqaan 99 hadiisni dubbate kun qur'aana irraa dhufe Allah ahad a'laa kun hundinuu qur'aana irraa bakka adda addaati irraa walitti qabamee hadiisa keessatti tartiibaan gale malee qur'aanuma keessaa gartee walitti qabamee dhufeen sin jedha kun waan hadiisni eessa qur'aana hadiisaa fi qur'aanni waliin faalleessu hadiisaa fi qur'aanni waliin diigu walii seen dhaban jechuudha kun hundinuu eessarraa dhufe qur'aanuma irraa dhufe rabbiin yoo jechi rabbii jechuun fi allahaa fi rabbii fi kun hundinuu garaagarummaa hin qaban tokkuma eessa jiraa waa'ee rabbii kana ammoo haasa'uudhaa fi rabbal aalamiinaa rabbiin quraana keessatti dubbatee jira dhaggeeffadha rabbiin dubbatee jira quraana keessatti waa'ee rabbiidhaa kana maqaa rabbii quraana keessatti bakka jiru kana fidee hadiisni walitti qabe malee maqaan rabbii quraanuma keessaa fuudhame jechi rabbii jedhu achuma keessa jira bakkuma rabbiin jechi rabbii jedhu kan achi jiru maqaan hangi hadiisa keessatti walitti qabame kun achirraa dhufee siin jechuu barbaadeeti kana qofa qabaadha lammaffaadha rabbii fi allaha fi kun hundinuu maqaan tokkuma maali allaha jechuun maali rabbii jechuun maali rabbiin isa ibaadaa haqa godhatu isa gartee uumaa waa hundaatiin kophuu bahe Allahan horee haaqaan gabbaramaan isa ibaadaa haqa godhatu jechaadha hiikaan garaagarummaa hin qabu bakka kanatti gama biraatiin immoo jecha rabbi jedhu kana yoo ilaallee akka lugaa afaan arabaatti gama biraattis hin jira hedduudhaa jira kana keessaa kan rabbi immoo isa ibaadaa hunda haqa godhataa ta'e waa uumuu keessatti المالك المتصرف كان هندان جتشود كان جما براتين مو مقار ربي قبي إن كان بربادا جرو بريس كنجرا لا حديثة كيستي سقلتمي سيلان كان ربي ننجروجر لك يبريسك ينجرا حديثني سقلتمي سيلان كان قرآن خيسا بكا ولتي سيبدين سنجر قرآن خيستي خادين دبتكون هندنو قرآن خيسا جرا Rabbiinis quraana keessa jiraan siin jedhe. Dhageessa maqaan 99 kun laala asinii agartaa miti laala. 99 kun quraana keessa jira. Bakka jechi rabbi jedhu kun jiru achumarraa fuudhamee siin jedhe. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jedhee rabbiin dubbate bakka hunda keessatti quraana keessatti dubbatee jira. jechi amma maqaan 99 kun hadiisa qofaa hadiisa quraana keessaa walitti qabame quraana keessaa nabi Muhammad namni kana haffaza jedhee dubbate waan ta'eef akkasi haa galtu ati maaliif jecha rabbii kana qofan barbaada jettee hin deemin maqaan 99 kun eessaa dhufe jeetii ilaali quraana keessaa dhufe laa bakka tanan siimuu barbaade gooban akish
dhageesse lakki maqaan 99 kun quraanaa miti yoo jettuat siiban as baasee si qaraan maqaan 99 amma dubbatame kun akka quraana keessaa walitti qabame siiban qara hunda isaatu jechuudha suuraa wajjin aayaa wajjin bakki irraa fuudhame walitti qabame Sekendi. akkasii daqiiqaa mataa jira gaafin kiyya deebi'aa naaf hin deebine jedhas maqaa isaan fidaaf. Ammallee adeemsa. Sekendi dhumatti sekendi kee. Kunoo jalqabee kan barsiisaa jiruun itti fufaa barsiisaa. Garuu amma ammaatti ragaan agarsiifan jiru dubbatu sun itti fufaasin. Guddaa okay. Carraaqqii keetiif galatoomii gaaffii kiyyaa fi deebiin isaa waliin arganne ammas hiikaa rabbi jedhu naaf kenne malee rabbi kan jedhu 99 kun qur'aana keessaa bahe hennaa jedhu 99 warri mannaaniin baasee warri jabbaariin baasee warri qahaariin baase maaf yeroo sana maqaan allaha 99 kan jedhu sana keessa rabbiin maaf hin galchine erga rabbiin galchaniin boodatti hiikni rabbiilleen kana jechuu biratti naaf fidda akkuma jabbaar jechuun guddaa ta'e qahaar jechuun injifataa ta'e maqaa isaa gaafa taatu rabbi ka jedhu kana 99 san keessa maaf hin galchine tokko rabbi jechuun hiikni isaa goofta jechuudha jedhe innahu rabbi ahsana maswaaya jedhe Yuusuf illee gooftaan kiyya tola narratti oolee jedhe gooftaan jechaa jira rabbi jechuun gooftummaa kan argisiisu yoo taate Allah jechuun hiikkaan isaa maali jennaani ibaadaa haqa godhatee jedhe rabbi ibaadaa kan godhanne rahmaan ibaadaa kan godhanne jabbaari ibaadaa kan godhanne rahiim ibaadaa kan godhanne waan waliin fakkeenya wal najalaa fakkeessite jalqaba qur'aana keessaa haa ba'u warri hadiisaa qur'aanuma hiikenaan jette qur'aana keessaa fidanii 99 as keessa hin kennetti alhamdulillahi rabbil aalamiin jedhama suuraan faatihaa walatti faaruun hundi ka Allahaati Allahanoo rabbil aalamiin gooftaa aalama hundaati Allahan gooftaa aalama hundaa akka jedhu faaruun hundi ka rabbii gooftaa aalama hundaa jedhanii hiika warri afaan oromoo kunuutu goggora guddaa lillahi kan jedhu san alhamdulillahi osoo inni jedhu galanni kan rabbiiti jedhanii hiikan dogoggora waan taateef ankasi gaafachuu jiru warri hadiisa keessatti gaafa fidani rabbi kan jedhu odoo hin fidin rabbiif allaha tokko naa fiduu eessaa fidatte ragaan kee asiin kufaasin jechuu jira gaaffiin si gaafadhe jalqaba rabbiin naa sabachiise hiika isaa irratti wal dhabnaaf walii gallaan gara biraati waan taateef fitadhan deeqaa kiyyallee fituun barbaadu kiyya gaafii waan taateef situ deeqaa 3 guutuu fudhateet irratti ibsuu qaba. Kunola daqiiqaa 2 wayyaasaan bayyaan lakkoo daqiiqaa 2 fi sekeendii wayyaasaan akka gartuun hundaa galagalchee barbaadde. Kiyya fituun kiyya gaafii kan isaatu ibsa waan taateef inni daqiiqaa 3 miti 5 illee fudhatee jalqaba waan jedhe naa sabachiisuudhaa qaba. Daqiiqaan kan qabamne waan taateef bayaan daqiiqaa yoo si qabame daqiiqaa kan kee fixattee haasofta wanni ansiin jechuu jiru qur'aana keessaa baheen sirriidha akka ati jechaa jirtutti hunda isaatu tartiibaan naan fiddu warri tartiiba walitti galchee fide kuni rabbi ka jedhu hin finne bakka inni hin finnetti eessaa fuuteeti walitti naa qabda daa'ima hin dhalanne yookaan hin ulfoofne maqaa itti baasuun hin taatu waan taateef 99 kana keessa hin jiruuti kiyya fixadheeraan. Isaan xumuratanii bari gaaffii si gaafataa jiru gaaffii siin galle fakkaatu bayyaan. Ri qabaddeetan jira daqiiqaan naa qabe. Meeqa barbaaddan mammoo? Daqiiquma akkuma reebuun tanaa sunitti naa qabe. Akkas. Namni biraan namni qabuu danda'u jira ala daqiiqaa lama tokko iddoo tokko ga'ee dhufa. Namni biraan. Okay, naa qabdee. Qabeen deemaa ture egaa. Ilaa kunoo ilaala amma safarii 40 fursiite ilaala ilaa kunoo. Argitee? Ayyee. Itti fufi. Ayyee naa qabdee jirti. Okay. Obboleessa keenya jalqaba irratti amma sirran deebi'ee ibsaaf. Jechi rabbii jedhamu qubee amma inni rabbii waa'ee jecha Yuusuf tokko illee qaree jira. Rabbiin kun akka luqa afaan Arabaatitti
akka itti dubbatamu sinii jira jedhee darreemtan awwalumaa ibseetiif hin jira. Gama biraatiin jechi amma yoo fudhanne toohida uluhiyyaa rububiyyaa asmaa fi wasifaata jennee dubbanna nuti. Rububiyyaa jechi rabbi jedhamu maali jennaani isa waa uumuudhaan kophaa ba'e dachii fi samii fi waan kana hunda eenyutu uume jedhii ummata kaafiraa kana gaafadhu jennaan gaafa kaan ummanni ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaami ummanni فسيقولون الله الله هذا تومسين جانجين أكاس نعم طيب دوباره خنا مالري أما سديبي أمس دتشي في سمي وهون دعومو خنا كخبو به ربي جيش ربي إسا قرتي وأمو دان موتم مادان المتصرف كيبادا دان تكاو خنا كبو بها خاتي سنجن نجرن تهيكا إسا دايو لالوتاد Agama biraatiin Allah haadha. Allah jechuun kun maali jennaan maqaa rabbiiti isa ibaadaa haqa godhatu. Asmaan tuni lafzul jalaala a'riful ma'aarif jedhaniin yoo beektu taate yoo luqa afaan rabbii beektu taate yoo mantiqa beektu taate yoo balaakallee beektu taate dhaggeeffadhu a'riful ma'aarif jedhaniin lafzul jalaala Allahan tun a'riful ma'aarif a'riful ma'aarif hiya al-ismul a'zam اسم الأعظم جيتشون بيتا جيتش الله جامتن هي الاسم الأعظم مقاود الله جيتشون كون أجيبت أكسمانو مالي جنان مقا ربي ودادات كيبادا هكا قدرت الله جيتشون إن أجيسامي إيفاما أكس كناف كان إبادا هكا قدرت ربي الله هذا جمع براتنا مس حديث كيسا قرآن كيسا رب سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الحمد شفتم من فاروتو لله ربي دافتاتو دا اينو رب العالمين ربي جتشون اوما وهم داتي برلا فنافهم بيغازي سيس غوبانا داس نما كان هندا رب العالمين جد ربي عالم كان هندا أوميتي فارون تيساتي عالم كان هندا يوسف سدم واقع جتون كان اسماتومي هذا يوسف اسماتومي لكن بدن هنگا دقيقة كان يرم تو دقيقة كان يندمنا الحمد يروج فارون دنو ربي العالمين ربي عالم كان هندا عالم إسا كان أومي كلا وأنا من ذلك العالم جيب ربان كتابات أنيس عالم ما خان الرأي عالم ربي ما خان الرأي أشوف أكاس جواب جمتيو خزيف قال ده الرجال إذا خانما كراكرمان هنولا سيب الله إبسيطان جرب برز كيجاكال إمبرات لما بام وعي خنا هذا دقيقة كيادو متو أبس بكي إسني فينجلين آية ربون تنا الحمد لله رب العالمين الحمد شفتم من فاروتو رب العالمين ربي عالم غنا هندات افتاتو ايش ونم من فارو جامون ربي عالم غنا هند اوميت افتاتو إني عالم غنا هند اومير اسمه توقيت ربي الله عزيز جبار جنون كان أكاس وان سيدي بيوجرا درجة سيفين يسكت daqiiqaan sekeendii yaa xumurame dhumate daqiiqaan isaas ganna dhibu barsiisa sin daqiiqaa keessa fayyadamaa dubbadhaa An daqiiqaan fayyadamu gaafattan nu banne amma ammaatti nu banne Mama bayaan mirqaana taateef hindi daattanii keessan naan galle أنا مدي الله والله أمريكانا أمريكانا لا نجي بدران أمريكانا قطعة يزني مولدرة يزن تايه كنا تكمالين أمريكانا يوم إذا بدران يرون نما جو وركّا يزني سيسفر بيمر موبان إساني مجي مناقشة بدو إنديسان. واي أمريكانا كياديس
Ani rarragaani si wajjaasaa jira ati si ragaani inni wajjaasu. Dhugaa dubbachuu ta'e amma ammatti ragaan ustaas bayyaanas baasee dubbisi nagarree waannaa isaa ture sinamaafuu isaafuu galu waannaa isaa ture akka nu badde samaafuu waan galee miti waannaa isaa ture dhugaa mataa dubbadhu. Muhammad Bayan namni waa harree yoo nama gaafate namni waa harree inni namatti himuun hin taati. Arrabadiis. Arrabaa miti. Arrabadiis. Fakkeenya Arrabadiis. wanni ansi gaafachuun jiru maqaalee 99 san keessa rabbi ka jedhu jira jennaan atammoo lafa guutuu daqiiqaa 4 haasaa oolte walitti hin finne jechuun ka ansi gaafachuun jiru maqaan 99 kun eessaa Bayyaan. ila dachi baye sami baye maka asmaul husna jedhanii 99 lafa kaayan sana keessa rabbi ka jedhu kallattiin jira yoo jiraate ilma dhalatetti maqaa baasanii siin jedhee bar hiika rabbi natti 99 kun quraana moo quraana miti obboleesso quraana jettanii hadiisa irra baafattanii siin jechuu jira bar an udubee mannaan siin mormaa jira gadde garuu jechi rabbi quraana keessa jiru itti qoy gala jechi rabbi akka quraana keessa jiru itti amantaami jechi rabbi jedhu quraana keessa hin jira 99 san keessa hin jiru siin jechuu jira. Okay, as deebi. Laal jalqabarratti dagatanii gaa barreessan. Laala obsi galala reefuun tartanan siibime rabbii keenya maqaan 99 qoftiin hin jiru siin jedhatan Amma meetii Bayyaan. rabbii maqaa 99 qofan qabu. Bayyaan. Maqaa rabbii keenya lallakkoonee fixuu hin dandeenyu. Bayyaan. Maaliif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangana hadiisa keessaa dubbatee jettee waan hin beekne Bayyaan. hin beeku naa ibsi hojii itti kallattii Muhammad Bayyaan waa si gaafadhaa dhiifama. Midhiifama naa godhe. Waa si gaafadheetu mura. Sa'aatii dheeraas hin dhaggeeffanne. Gaaffii tokko gaafa dabarsaa jiru Muhammad Bayyaaniin. Gaaffii godhe geeffadha sirriitti Muhammad Bayyaan. Allahan maqaa babbareedduu 99 ol qaba yookiis maqaan Allah lakkoofsan qabu kan jedhu ragaan hadiisaa yookiin quraanaa jira. ni jira almaalikun hin dubbatamne. Naaban ragaa. Qoy. Maqaa 99 san keessa almaalikun dubbatame moo hin dubbatamne. Amma sana sin gaafanneeni maqaa 99 Barkanaaf hin barlaan dhaggeeffadhaa. Muhammad Bayyaan. Laal. Kitaaba waan jedhamu ni beektaa miti. Gaaffii hubadhu. Bayyaan gaaffii. Rabbi jechuun almaaliku almutasarrifi jennee dubbannee siin jennee barobboleessa kiyya qaalee dubbatame achuma keessa jira. Gaaffii hubadhu. Waan ati jettee raabdee si gaafachaa jiraani. Waan asi hin gaafate. Okay, Rabbi jechuun maali? Gaaffii koo miti inni kunis. Mee gaaffii koo hubadhu Ustaaz Bayyaan. Mee dhaggeeffadhaa gaaffiin isa kana waan adii ibsuma dhaggeeffadhaa nama 728. Okay, garaagarummaa maaliif rabbiidha maalishi? Gaaffii koo miti inni kun. Dhaggeeffadhu gaaffii koo Bayyaan. Sirriitti dhaggeeffadhu. Allahan maqoolii 99 ol qabaa jechaa jirta. Maqaan Allah keenya rabbi keenya hin lakkaa'amu jechaa jirta. Quraana keessaa dubbatame. Dhaabbadhu. Please Bayyaan dhaabbadhu. Maqaan Allah 99 ol yookiis maqaan rabbii hin lakkaa'amu 99 ol kan jedhu ragaa qabdaa quraana yookiin hadiisarraa. Yeroo dhumaa bira deebi'ee si gaafadha. Irra deddeebitee si'a meeqa maqaan rabbii keenya hin lakkaa'amee bira hin ga'amu 99 ol qabaa jette. Hadiisni 99 haa jedhu malee rabbiin maqaa 99 kana qofa qabaa hin jedhamu. Galatoo. Lala wanni ibsu barbaadu. Rabbiin maqaa 99 kana qofa qabaa jennee asitti hin dhaabbannuun siin jee bara. Ragaanaa kenne rabbiin maqaa 99 ol qaba kan jedhu ragaanaa kenne. Kunoo rabbiin eessaa fuute? Rabbiin quraana keessa hin jiru. Hadiisaatiitti irraa dubbateen siin jee bara wayi. Baarisa ishaas irraa jiraatu. Okay. Qoy. Waaji. Qoy gobana wayni isa gaafadha qoy. Almaaliku jechuun maali? Inni hin beeku dhiisi. Na wajjin haasa'i. Ayyaa gobana maaliku jechuun maali? Deebisinaa barsiisaa jiru. Deebisinaa jiru gaaffii keenya deebisinaa siin deebisu. Bayyaan. Okay, hayya. Okay, qoy quraana lala qoy waaji gobana.
Goobana hal ta'lamu lahu samiyya jechuudha maali hiikaan isaa Sinaaf barsiisa. bakka ati hin beeku naan hin jenne godheessu obsika Simiti kan murteessu. Gaaffii godhi. rabbiin maqaa 99 qofan qabu eeyyee waa Ragaan haginni akkas kan jiru ragaa quraanarraa yookiin hal hadiisa. ta'lamu lahu samiyya Ila bayaan. Ragaan ol. Bayaan. Waajii amma naadhiisati. Galatoomii. Ila bayaan kasiin jechuu jirru. Maqaan kuma haa ta'u. Maqaaleen Allahaa kuma jedhanii ka barreessan keessaa gaafa maqaaleen kumaa hin jirre hin jiru. Sababbiin maali? Jalqabuma hennaa barreessan maqaalee Allahaa 99 jedhanii gaafa barreessan yookaan warra hadiisaatti dogoggoree hadiisni kun kijibaa jedhii lafaan dhaye. no akkasii Yoo as dhufte ammoo na wajjin haasa'uu fi arragaa kitaaba keetii irra dhaabadhee si wajjin haasa'uu jira. ragaan kitaaba kiyyaa san siifani magaami akka yoon beeyne laaquun gaarii miti Ila yoo hin beeyne naqee qunduratti 99 kana keessa jira moo hin jiru? Anamma kasiin jedhe hin jira jedhiiti ragaan naa fidi lakkoofsa kanaa irra jiraa jedhu. Laan bayaan. Bayaan dhaabbadhu. Si dhaga'ee miti sa'aatii dheeraa. Daqiiqaa 4 beeksisa kiyya gaafii waan taateef. Wanni ansiin jechuu jiru wanni as keessa hin jirre hin jiru. Hin jiru yoo taate isaan addiishinaalii lafa kaahanii armaan gamallee maqaaleen biraa hin jira ammaaf kana qofa fudhanne. Ka jiru ragaan asirra hin jiru iyyuu. Asmaa'ul husna ka barreeffamee jiru 99 samiyyaa jechuun beeyta obboleessu. Ati amma loqoda biroo natti loqoduu osoo hin taane 99 kana keessa jira moo hin jiru? Baru jaalam akka rabbiin maqaa 99 qofan qabneen si mirkaneessa Jira moo hin jiru? 99 kana keessa jira moo hin jiru? jechuun Ati gara biraatti illee barreessi 99 kana keessa jira moo hin jiru? no gara biraatitti miti hal ta'lamu lahu samiyyaan tun maali kan Sittin himu. hin beeyta Sittin himu hin beeka sittin himu. okay himi asirratti himi Wanti hin himneefi jalqaba ati afaanii baasiiti. Ila afaan keetii baasii dhuguma 99 kana keessa hin jiru. Dhuguma 99 kana keessa hin jiru. Nuti akkanatti amanna jedhii akkaataan fiixamuun hal ta'lamu lahu samiyyaa yoon beeyne obsi hin beeyta hin beekuu miti hin himu malee hin beeka. Sittin himu. okay ayyee himi Wanni sittin himneefi wanni sittin himneefi hal ta'lamu lahu samiyyaani bakki ati baqattuuf kanaati himi wanni baqatuuf illee hin jiru. Inni maqaan rabbii akka rabbii maqaan 99 kana qofas hin qabne hin beeytaa himi ishee hal ta'lamu lahu samiyyaa jee Wanni sittin himneefi hin jiru jedhiiti lafaan gahii erga ati lafaan geetti akkanallee hin jiru yoo jette ni jira jeetan barsii himani way Barsiisaa jiru na jimmi. 99 kana keessa jira asiin jechaa jira. Isaanis rakkaatan keessa. dhaggeeffadhu hin jiru siin hin jenne ni jira bakka akkam 99 kana keessa jira asiin jechuu jira. saayigaltamii saayilan kun eessa 99 qur'aana keessaa fuutanii barreessitan kana keessa jira rabbi ka jedhu. warri moodeetara qabdan wallaahi tana malee narra qabdan taanaan ani isiniifamu Irratti hin qabina na wajjin haasaara waan taateef yoo buusellee natu si buusa yoo qabellee natu sirratti qaba namni biraa irratti hin qabina. akkan Hin qabina. Wal kabajaanaa deemnu. Ila Muhammad Bayaan. Maqaalee Asmaa'ul Husnaa jedhamtee hadiisatti barreeffamte kana keessa rabbi ka jedhu jira. ni jira Naafiti lakkoofsa meeqa faara jiraan dubbifadha. Kamitti aanee jira. qaree achumarran si ooba Lakki baasii naa qaree kamaal. Injira eegate situ dubbisee biraan ni beelatti. jira siin jedhe okay oofi gaasi ofii boo irra Dinoofu situ oofee ila kanaaf kana jidduu jira jedhiiti agarsiisa asiif si faana deema. okay idaafaa waan jedhamu ni beeytaa miti hin beeytaami Akkasi arrabsuun hangoriin. eebari silaa hiika rabbiin beeku ettee miti Akkasi arrabsuun hangoriin. Maqaalee wallahi